Ati mana kee teettee shorbaa bilcheeffattee buskuutii xabbastee nyaattaa. Namoonni tokko tokko mootu mana kee ho'istee buna akooftee. Namoonni tokko tokko mootu yeroo ammaa kana keessatti sababa maatiin isaa jala dhukkubsateen, sababa haati manaa isa jala dhukkubsateen, sababa daa'imni jala dhukkubsateen, sababa haata yookaan abbaan jala dhukkubsateen haala kanaan kanarra taa'ee hospitaala taa'ee yaa rabbi naa fayyisi jedhee rabbii isaa kadhata jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتني ورثت هي جالتهم في كبجم وكم جرتم فيها كيسني على من نساء أنا من نجاسني جتة هر فيديو هدو تكنات فيديو هدو نما تطلتو فيه هدو تكبر هدو تادك بعد سنين في تنجرا ما لي وجدتني جا جا رمضان كان كيس نما لولوك أشيسوا جمّا نما لولوك أشيسني أمان ثنا موتو ويا هرّاتنا nama luluqachiisu niyyaa kiyyaa qaba jechuudha. Namni luluqachiisu illee nama akkamiiti eessatti kan jedhu kan wajjumaan ilaallu ta'a. Wantoota luluqiif barbaachisan waan tokko tokko kan hojjennu ta'a. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Egaa akkuma argitan kana meeshaalee qopheeffadhee jira. Absuuda gurraacha, irshoo, soogidda akkasumas dimbilaala tumamaadha kan amma asirra argitan kuni. Egaa isa kana fayyadamee waa luluqiif ta'u waan tokko tokko waliin kan hojjennu ta'a jechuudha. Dhiifama. Egaa kan naqanneen booda zayitii xiqqootti dabalaa. Egaa luluqiidhaaf waanuma ta'u waanuma tokko tokko waanuma yaaga tokko luluqii ani on iyyatan teemira qofallee yoo luluqachiisan hin danda'ama waan naannoo guddaan niyyaadha. Haa ta'u mootu waanuma xiqqoo takka hojjedheetuman inshaallah. Waan niyyaa waan ta'eefu maal hojjennee akka nama luluqachiisnu eessatti akka luluqachiisu walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa haala kanaan waliin gahee daabboo xiqqoo isii gochuun barbaada. Guddaa osoo hin ta'in xiqqoo jechuudha. Haala kanaan egaa walitti naqeen booda sirriitti waliin gahaa. Itti aansee mootu bishaan xiqqoo irra buufadhaa isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa daabboo hedduu takka bareedaa ta'ee fi hedduu takka lallaafaa ta'e tokko kan hojjennu ta'a. Hanqaaquu takka qofa itti godhee tariitii itti godhuu dhiisuu illee dandeettanii garuu waanuma mana jiruuf itti godhee hanqaaquu firee takka itti godhee egaa kana godheen booda harci akkuma argitan kana ramadaana waan ta'eef hin nyaatamu. Kanaaf ani diqqeesseetuma luluqii san biratti isallee qabatu waan barbaadeef isuma tan harci illee akkuma argitan tana godha jechuudha. Akkuma kiyyaa waan niyyadheefi haala kanaan egaa sirriitti mijigu qabna. Daabboon keenya yeroo baay'ee akka bareedu yoo barbaadan egaa kana gootan booda sirriitti sukkumtanii ol fudhachiisuu qabdanii harcee isaa jechuudha. Lixii isaa yoo bukeessitan bukeessurra daabboon kan jiru jechuudha. Sirriitti ol fudhatee yoo sirriitti kan bukaa'u ta'e daabboo bareedaa ta'ee fi sooftii ka ta'e wayii yookaan immoo lallaafaa ka ta'e wayii ta'a jechuudha. Haala kanaan lixiin akkuma argitan kan hedduu takka xiqqoodhaa taatu garuu hin geetti luluqiidhaaf waan ta'eef haala kanaan sirriitti walii hin gahee egaa jedheen booda egaa haga daqiiqaa 30-40 yoo guddate sa'a tokkoof ni ka'a jechuudha. Hagani sirriitti bukaa'utti daabboo yeroo kamuu yeroo tolchinu yeroo tokkoffaa yeroo inni ol guute jedhe sani gizee san hin tolchinu. Gizee tokko yoo inni ol guute waan irratti tolchinu san irra baasnee itti goonee achirratti illee xiqqoo yoo inni kofu ol jedhu jalqabe itti lokkoosna jechuudha. Ampaatiraa diqqishutti godhuu barbaade. Kanaaf lixiin hedduu takka xiqqoodha garuu yoo bukaa'ee ni guuta jechuudha. Paatiraa xiqqootti godha. Haala kanaan goonee itti qadaannee sa'a tokkoon booda kan goonu ta'a jechuudha. Agarsiistuu akka bukaa'uuf kanatti gadi qadaada. Akkuma argitan kanatti dhiifama qofaan naqabee jira. Itti aansee immoo shoorbaa kiyya irra kaa'adha. Egaa shoorbaa galgala jiisee bulchaa yeroo kamuu subii jiisee bulchaa akka kasarallee na jalaa hin finne inni dafee bilchaata jechuudha. Akkuma argitan kana maashaallah bilchaatutti jira. Akkuma isinitti mul'ata jedheetini yaada bishaan ho'aa feermuuzitti naqannee yeroo inni furdataa deemu achitti irra buusuu qabna jechuudha. Qorraa irra buusuu hin qabnu. Haaluma argitan kana distiin hadiida kan irra jiru akkuma nama otteetti godhateeti hedduu furdaadha jechuudha distiin isinitti mul'ata. Kanaaf bishaan isaa itti dandhee haaluma salphaa ta'een bilchaate jechuudha. Kun amma bilchaatee jira uumama ittiin galchuu qofatu hafe maashaallah hedduu takka bareedaa akkuma argitan kana. Egaa hunda baay'ee ittiin galchuu qullubbii adii fi zinjibila saniin booda soogiddaa sukkaara jechuudha. Egaa shorbaan keenyaa gaa as ga'utti lixiin sun ammaan tana bukaa'ee waan ta'eef paatiraan kiyya akkana malee hin baasu zayitii irra dibee egas booda harca'uu irra firfisa saniin booda itti godha jechuudha.
lixiin akkuma argitan kana lixiyyoo sana gaseeraa geetsuun kunoo bakka ol guutee jira. Eegasiin booda asirratti paatira kanarratti kan godhu ta'a. Akkana zayitiitti dibee harceeffisee itti godhaanii itti godhee agani diqqoo aga daabboon naa bilchaatu mootu kunoo asiin immoo qullubbii adii fi zinjibila kiyya qopheeffadheetiin jira. Isaan lamaan kana walitti faqaffaquudhaan soogidda waliin itti goona. Egaa harka tokkoon viidiyoo waraabaa jira. Viidiyoo namni waraabuu hin jiru baay'ee saniif diqqoo isinitti agarsiisaa jira. Akka hubattan abdiin qaba. Durallee irraa dhiqeera garuu irraa lollee akkuma argitan kanatti walitti faqaffaqa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya egaa isa itti godheen booda kun akkuma argitan kana egaa kana faqafanneen booda soogidda diqqoo haga nu barbaachisu itti godhatuudhaan sirriitti yoonni goona bulleessina. Garuu yeroo baay'eedhaaf kan fayyadamnu ta'e akkana taala kanaan zinjibilaaf qullubbii adii walitti maashiniin daaknee guduufnee keenya achuma kun itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo hunda akkanatti tumurra jechuudha. Egaa akkuma argitan kana sirriitti bulleessuu qabna. Maaliif zinjibilli kun waan akka algee qaba waan ta'eef yeroo dhugan namatti hin tolu. Sirriitti bulleessinee itti godhuu qabna. Isiniin jedha yoo itti cuunfitanii illee ni dandeettanii. Garuu sirrii bulleessee irratti huma godhaadha duraan itti cuunfaayyuu hadda ittuma godhee sirriitti bullaa'eera waan ta'eef jechuudha. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya kanatti godheen booda wanti hafu sukkaara qofaa soogiddi qullubbii wajjin itti galeera waan ta'eefu shoorbaan keenyas bilchaate. Egaa kuukisii illee ni jira. Kuukisii yeroo bukeessutti ni agarsiisni. Akkasumallee teemirallee kunoo hanga niyyadhe tokko shigii kana tokko waraqaa kanaan maree kaayaa akkasumas kuukisiin kiyyallee kunooti yeroo bukeessutti agarsiisne natti hin tolle hojiin natti babaa'ate namni na waraabuu hin jiru. Akkana isiniin jedha maashaallah tabaarakallaa daabboon illee kunoo gaheetiin jira. Akkuma isinitti mul'atu kana kan amma addaa mummurraa kunoo mummuramee kuukisii illee xabbafamee gahee jira. Hoonni hunduu maashaallah tabaarakallaa isiniin jedha. Daabboo akkuma argitan kana hedduu namatti tola. Daabboo hedduu lallaafaa ta'eedha. Isallee kuukisii illee qopheeffadhe teemirallee kun akkuma argitan kana guduunfamee jira. Shoorballee kun irraa bu'ee jira maashaallah. Egaa hordoftoota kiyya guddallee ta'uu baatu haguma niyyaatii waan niyyaadha waan ta'eef isa kana qopheeffadhe kana deemeen hospitaalatti nama luluqachiisuun barbaade niyyaa kiyya. Maaliif namni akka kiyyaa manatti shoorbaa bilcheeffatee buskuut hojjetee buna akaayee kan godhee mana ofiitti ho'ifatee jiru luluqachiisurra warroota asitti mana yaalaatti maatiin isaa jalaa dhukkubsateetiin yeroo ammaa rakkoo cimaa keessa jiranii rabbii fi kadhataa aduu kanarra yookaan sooma afaan sooma oolin akkanatti badhee ta'an kana luluqachiisuu barbaade. Akkuma argitan kana zaambiilii kunoo as keessatti hundaa qabadhe. Amma sa'aatii hundaan kana namni hunduu gadi yaa'eera olillee nama seensanii sa'aatii kana nama seensan giddi luluqachiisuuf jedhee ol seenanii sanii fi gibbiin agasmara nama hin qabu. Namni kuwwan immoo luluqqii fidatu ga'eeni akkuma argitan kana achi bakki irra taa'anii jira. Garas achi deemnee safara sanitti yookaan naannoo sanitti luluqachiisa inshaallah. Haga dhuma viidiyoo kanatti ni waliin turaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanarratti yaada keessan barreessaa. Qeeqallee yoo qabaattan wanti an balleessellee yoo jiraate barreessuun dagatiin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa waan abbaan niyyateedha wallahi teemira qofallee yoo luluqachiisanii ajiri guddaadha. Kanaaf ani diqqaatullee jechuudha hanga ofii danda'e takka haga ofii yaade takka waan takka akkuma argitan kana akkuma dura manatti isinitti agarsiisan kun amma achi geennee sa'aatii luluqii gahuuf daqiiqaa muraasatu hafe. Kanaaf zaambiilii keessa gadi babbaasee inshaallah haga ga'e walaa gahu akkuma argitan kanatti hiruu jalqabeetiin jira shoorballee. Egaa isaanii baay'ee manaafiin haguma fidetti waliin gahuuf kunoo shoorballee kuusiitiin jira. Teemirri kunuuti namnis ni jijjiiranii haga wal ga'e walaa gahu. Kunoo akkuma argitan kana namni akkana badhetti luluqata wallaahi rabbiin alhamdulillah fayyaa guutuu nuuf kennee. Hojjetannee mana keenya keessatti mana keenya ho'aa keessatti dabarseena akkasitti nama akkasii ani luluqachiisurra nama kanatti rakkatee yeroo ammaa kanatti badhee keessa taa'ee achi maskootirraan achi ilaalanii nama seensanii maatii ofiisaniiyyuu maskootii kanarraan achi ilaalan isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Kanaaf isa luluqachiisuu barbaadeeti isiniin jedha hordoftoota kiyya waan guddaa ta'e osoo hin taane diqqaa hin qabu jechuudha waan niyyaadha. Haaluma argitan kanaan bakkuma isaan ta'anitti achi asitti namatti hin tolu achi fiduufitti jira bakkuma ta'anitti jechuudha bakkuma isaan dura ta'anitti.
akkuma argitan kanatti haga danda'eeni waliin ga'uuf yaalaa shoorbaan kun akkuma argitan kana shoorba kennuufitti jira. Egaa waan qabannee dhufne maraa teemirallee namni taa'uun barbaanne teemirumaan fudhatee deeme teemirumaan lulluuqatanii jechuudha. Namoonni asitti jechuun namni kunniin nama fagoorraa biyya biraatirraa dhufee maatii ofii yaalataa jiru kan margaa jirtan sun hedduutu akka dadhabanii gara biraatti biyya fagoorraa kan dhufanii. Kanaaf naannoo kana keessaa namni ni fidaa fi maatiin isaan kun garuu fageenyarraa nama dhufa waan ta'eef akkanumatti waan tokko bitanii fayyadaman malee maatiin homaa finneef jechuudha. Kanaaf akkuma argitan kana hunda isaatu waan qabadee dhufee inshaallah waliin akka gabaabdiin qaba wallahi hedduu takka agayyaade ornaa ta'eeyyuu alhamdulillah rabbiin hundaa nama kadhatee irraa argatu rabbiin waa taasisuu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hedduu takka gammadee wallahi haala kana luluqachiisuu kiyyatti baay'ee takka gammadee jira. Maaliifi ani guyyaa hundaa mana kiyyatti lulluqadhaami har'a gabbayeetiin arge namni haala garaagaraa keessatti kan jiraatudha jechuudha. Kanaaf rabbi fayyaa nuu kennee mana keenya keessatti hojjetannee mana keenya keessa dabarsinu alhamdulillah. Warroota dhukkubsatanillee rabbiin aafiyaa duraatti haa deebisu wallah hunda isaaniitu jechuudha. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa viidiyoon kiyya kanarraa kan argitan kana fakkaata akka isinitti tolumaa shakkii hin qabu. Egaa yaada keessaniif qeeqa keessanillee barreessa namni viidiyoon kun isinitti tole mootuu sheer gochuu hin dagatina akkasumallee laayikii tuquu hin dagatina isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma argitan kana namni hedduudha wallahi hedduu akka dadhabanii kun dhagamma kanarra ciciisuu hedduu akka gara nama nyaatanii egaa haala kanaan godhee hundaayyuu waliin ga'uuf yaalutti jira akkuma argitan kanatti. Egaa haga danda'een jechuudha akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Inshaallah viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebinaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa mara keessaniiyyuu akkana isiniin jedha akkasinitti tole matakka shakkii hin qabu. Yommootu qeeqni jiraatee wanti irratti hoo jiraatee yaada keessan immoo barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin wal argina inshaallah hangasitti fayyaanaa ta'aa horaa bulaa bakkuma jirtanitti hundi keessanuu fayyaanaa ta'aa isiniin jedha. Baay'ee.